barri 2015 bara injifannoo, bara tokkummaa, bara dagaaginaa, bara Oromoon ol hubatu, bara Oromoon diina isaarraa aanu Rabbi nuuf haa godhu. Kanatti aansuudhaan jaalle dhugaasaa bakakkoo akkuma beektan yeroo dheeraadhaaf waraana bilisummaa Oromoo wajjin bu'ee ba'aa lolee lolchiisaa sadarkaa guddaatti wareegama guddaa kaffalee nama addana ga'eedha. Hedduun keessan ni beektu waraanni bilisummaa Oromoo hundi jaalle dhugaasaa bakakkoo ni beekaa maal akka ta'e. Kanaafiyyuu jaalle dhugaasaa bakakkoo haala yeroo ammaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti deemaa jiruu fi addi bilisummaa Oromoo maalirra jira kan jedhu ibsa guddaa nuuf kennu. Ani baay'ee yeroo fixuun barbaadu jaalle dhugaasaa bakakkoo kabajaadhaaf naamusaan akka dhaggeeffattan abdii kooti. Ammoo kabajaaf naamusaan naasimadhaa. Jaalle dhugaasaa bakakkoo ol ba'aatii nuuf jalqabaa. Injifannoon uummata Oromoof. Jaal utubaa guddaan si galateeffadhaa, fayyaa ta'ii. Mee sagaleen koo ni dhaga'ama yoo ta'e tokko tokko naa kennaa dura. Sagalee koo na dhageessu? Baay'ee gaariidha, guddaa galatooma. Ilmaan Oromoo walgahii kana irratti argamtan hundumti keessanuu ashamaan isiniin jedhaa baga nagaadhaan dhuftanii. Ittaansuudhaan hogganoota dhaaba keenyaa qabsaa'ota biroos bakka bu'uudhaan walgahii seena qabeessa har'aa kana irratti jaallanni isin gidduutti argamuudhaaf ramadamne keessaa tokko ta'ee baga ayyaana wabootii fi waggaa haaraa waliin geenye jedhee gammachuun natti dhaga'amu ibsuudhaaf carraa kan argachuutti hammana kan hin jedhamne gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Baga bara haaraa geenye, baga ayyaana waboos waliin geenye jedha durseeti. Akkuma jaalli keenya tokko dura jette hundumaa caalaa silaa namni haasaarra fuulleetti ijaan wal argee yoo walitti haasa'ee tolaa, carraan sana ammoo yoo argamuu baateeyyuu carraadhuma sammaa argame kanatti quufnee yaada wal dabarfachuu danda'uun injifannoo tokko isa kaanisitti dhufnaa. Kanaaf egaa baga nagaadhaan wal agarree, baga nagaadhaan wal qunnamne jechuu kooti. Isinitti dubbatuudhaaf baay'eedhaan gammada. Sababaan isaa dhugaadha, uummanni keenya sadarkaa adda addaatti qabsoo kana irratti wareegamee itti dadhabee itti luqqa'eetu jira. Haa ta'u hundumaa caalaa warruma gubatee argetu beekaa. Akkuma taphataan keenya tokko jedhe waa'ee qabsoo kanaa yeroo ka'utti namni hundinuu mirga hawwaa, bilisummaa hawwaa, maardhuma hin taane jedha. Kaan immoo garuu bilisummattiin sun maal akka isheen barbaaddu, qabsoon hangam hadhooftuudhaaf ulfaattu akka taate warra beekanii, warra keessa darban, warra hubatanitti dubbatuun wanti dubbatan hundinuu kanuma qilleensi fuudhee dabre akka hin taanee fi wal hubatuu danda'uudhaaf gatii guddaa waan qabu warra akka keessanitti dubbachuun gammachuu guddaa naa kenna. Kanaaf har'a isinitti haasa'ee isin gidduutti argamu kootiif gammaduu koo irra deebi'eetan ibsa. Ni yaadadha akkamittiin akka irra guddaan keenya adda baane keessattuu miseensonni keenya miseensonni adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaatti biyya alaatti argamtan gariin haala ulfaataa wal jiraachisuunii fi wal wal'aannachuun dandeettiidhaa ol ta'e keessatti geggeeffamuudhaan
kaan harka diinaa bu'uudhaan hidhaadhaa firaar waggaa meeqaa dabarsuudhaan kaanis immoo haala ulfaataadhaa fi jeequmsaa dhaaba keenya darbee mummudateen humnarraa adda ba'uudhaan walitti deebi'uun dadhabamuudhaan obbo dedeebinee yoo yaadannee irra guddaan isaa kan nama suukanneessuu fi nama gaddisiisu haala hamaa keessatti kan haalli isaa tokko imimmaan ija nama guuchisu keessatti kan wal geggeessines kan walirraa adda baanee wal yaadataa jiraannu garuu bara dheeraadhaaf ijaan wal hin argin akka haadhootti akka boleessa daraniitti jaallummaa guddaan wal ilaallu ilmaan Oromoo akka jirtan gaanii beennaa gariin keessan biyya alaa baatanii jiraattanii biyyuma alaa sana ba'uu durayyuu carra lafarra jirtan kana ga'uudhaaf bu'aa bayii meeqa keessa qaxxaamurtanii akkatti geessan illee immoo haaluma ulfaataa keessa jiraatu malee lubbuun jiraatu keessa yeroo dhageenyu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Kanaaf baga jiraattanii jiraachuu bira immoo dabartanii har'a mataa walitti qabattanii jaallan keenya dirreetti dhiibnee biraa deemnee fi kan ergasii asis immoo ijaaramanii leenjifamanii qaadhimamanii qabsoo irratti hiriirfamanii jiran maddii dhaabbatuu qabna jettanii humnaaf dandeettii qabdan hundaa'uu gumaachuudhaaf bakka jirtan irraa akkasitti of gurmeessuu keessan yeroo dhageenyu hanga immoo duraan jiraachuma keessanuu gammannu caala gammachuu guddaatu nutti dhaga'amaa jira jajjabina guddaatu nutti dhaga'amaa jira waboonni ergaa akkasii yeroo dhaga'u oduu akkasii yeroo dhaga'u gammachuu guddaatti itti bulaa kanaaf baga kanaaf geessanii galata guddaatti isiniif ta'a fayyaa ta'an isiniin jedha kanatti dabalee akka silla jaallu tubaan jedhetti waan hedduu dubbatuudhaan waan hedduu ibsuudhaa fi carraan qabu yeroon isin ga'u isinis immoo dhugaatti erguma wal agarree hin hafiniidhaaf yoo dubbanne malee har'aa tokko lama jennee waan qabsoo waan wal barsiifnu miti kan waliin beennu dubbii isinitti dheeressuunis narra hin jiru haa ta'u malee gaggabaabsee waan xixiqqoo yoon jedhee waboon har'a akkuma kaleessaa akkuma gaafa isin quba qabdanii sana gaara bu'ee laga ba'ee raasaa keessa qaxxaamuree diina isaa duraa furga'ee sossoo'uudhaan yeroo tokkichatti bakka hedduutti argamuudhaan diina hiraarsaa guyyaa har'aa yeroo nuti maqaa isaatiin wal geenyee ayyaana waboo kana ayyaaneffannutti illee kanneen reebinsa diinaarraa caaga ta'anii walgahii godhatanii ayyaaneffachuu illee carraa hin qabne har'allee diinaa wajjin walitti falmaa daadarkaa bu'aa ba'aa jiran diina qoftiitu hin ta'in akkuma isin quba qabdanitti haala falmaa diinattii kanaa wajjinii warri gara boodaa biyya keessa turtan quba qabdu diina akkamii akkaseen taate humna akkasii sana dura haala baay'ee ulfaataa ta'een dhaabbachuutti dabalee diinaan kokkee wal qabuutti dabalee haala ulfina qabsoo keenya harkaa qaburraa beelatti dhukkubatti daaratti rakkoo qabsoon qabdu hundumaa kan isin beektan hadhooftuu sanatti qabsoo godhaa har'a waboon jiraachuun uummata Oromootiif qabsoo bilisummaa Oromootiif injifannoo guddaadha. Jiraachuu wabootii fi diina tokko lama sadii afur shanfaa jaafaa ajjeesuun waan tapha akka hin taane hangam tokko ulfaata akka ta'e isin warri beektan ni beektu beekuurraa kaka'ee maal godhu 5 fi 10 faa ajjeesuudha amannaa yoo hafte wayyuu maal abbaaseetti godhu kana immoo oduudha jedhanii himatuufa warra argitee dhama'iinsitti jiru qabsoon maal akka taate kan beenu diina ajjeesuu jechuun hangam tokko nama tokko ajjeesuun hangam tokko wareegamaa fi tattaaffiidhaaf gootummaa akkamii akka gaafatu warri hin beenne akkas jedhu kanaaf isin akka akkasiin jenne har'a waboon jiraachuun nama tokko hin ajjeesini jiraatee diina hiraarsuunii fi jireenya wabootiin diinni riba dhabuun gammachuu guddaadha uummata Oromootiif. Warri quba hin qabneef hin beennee fi bilisummaaniif qabsoon maal akka ta'e nu hubanne immoo kun gatii isaan biratti hin qabu jechuudha. Kanaaf har'a wabooni akkas rakkataa beela'aa humna xiqqaadhaan yoo ta'u sosso'ee hojjetaa jiru kuni yeroo oduu akkasii kan isa fakkaataa ture kan isaa wajjin hin falmaa ture
inni immoo bakka bu'ee qabsoo godhaa jiru kun isa biraa akka hin hanne borillee yoo barbaachise caa fedhetti dirree lolaa fedhetti deebi'ee isaa wajjin kan fayyaa qabu deebi'ee hiriiree waliin loluudhaaf ta'u abdachiisuu fi waan danda'ameen duuba jiraachuusaa yeroo ibsuufitti odeeffannoon kun yeroo ga'utti daran itti du'aaf of kennaa, daran murannoon itti bulaa, daran abdiidhaan sosso'aa jechuudha. Kanaaf wanti isin godhaa jirtan kun egaa fakkeessuudhaaf, dhaadatuudhaaf akkuma nama biraa jedhu waldeema marraa tokko godhatamee waggaatti marraa tokko walgaamee adda galuuf otoo hin ta'in dhugaadhaan hojii dhugaa, hojii qabsoo dhugaa hojjechuuf akka ta'e abdii guutuutu jira. Akka isin immoo jireenya keessanitti gariin keessanitti qaamaa hir'attanii hiraar guddaa keessa dabartanii har'a argeessanii waan humna keessanii qusatuudhaaf akka isin hin jiraannes waan beennuuf abdii guddaa isinirraa qabama. Kanaaf achi jiraattanii waan dandeessan yeroo gootanitti akka qaamaan waboo gidduutti argamtanitti lakkaa'ama jechuudha. Kanaafuu jabaadhaa gurmaa'insa keessaniif galatoomaa. Waboonis dhaabnis walumaa galatti uummanni Oromoos isin galatoonfata. Tarkaanfii keessan kanaan immoo uummata keenyaa fi qabsaa'ota hundumaaf keessattuu warra biyya alaa jiraataniif fakkii olaanaa taatanii dubbiin haasaadhaaf, oduudhaaf, walgayiidhaaf dubbuma qofaa utuu hin taane waan hojiidhaan argamsiisu gumaachuu akka ta'e akka isin agarsiisuuf jiraattan abdii guddaa isinirraa qabna. Walitti dhufuun kun ijaaramuun kun maqaadhuma qofa akka ta'e akka hin hafne mee fakkeenyuma xiqqoo tokkoon isinii kaasaa. Namni beela'ees rakkatees kan hojjetus hojjetee kan hin hojjennes akkuma fedhettu jireenya isaatiif kan argatu yoo ji'atti nama 500 taatanii isinii 50 doolari 50 walitti buuftan sun ji'atti gara 25,000 ta'a. Waggaattan gama akka ta'uu danda'u beektu. Waboon kana dhiisaa walakkaa kanaayyuu argannaan utuu nama tokko illee hin barbaadin isa kanaan ofii isaatiin qabsaa'ee miliyoona meeqa argatee waan diinarraa qabnu kana fudhatee akkuma durbeettanitti hidhatee nyaatee dhugee ittiin bilisummaa kana fiduu danda'a. Kanaaf haala amma keessa jirrutti akka namni argitee odeessuu fi qabsoodhuma kana maasuun ta'ee dhabee maaqun ta'ee dhabee tun taane miillaan gade jechuunii fi laaqamiinsaa fi afanfaajja'iinsa yookaan jeequmsa yeroo dabran keessa qaxxaamure hundumaa dhaaba kanarraa gaheerraa waboon yeroo ammaatti deebi'ee gurmaa'ee cimee miillaan gad dhaabbatee diina kana laalessuu danda'uudhaaf hawwiin keenya akka guutamu gochuudhaaf waboo deebifnee jabeessuu qabna. Guddaa biraa miti akkuma isinuu beektan tinnisa argannaan waboon ofiinuu maal akka inni godhu waan beektanidha. Waboo yeroo jennu immoo waboo akkuma keessanii akkuma yeroo isin turtanii sana kan wareegummaadha, wareegaaf qophii ta'e kan gootummaas qabu kan immoo argitee roorroon diinaayyuu kunoo samanii jiruyyuu sossoosaa jirtu waan ta'eef haalli qabsoodhaan mijataadha. Akkuma afaaniin dhaadattan akkuma itti walgeessan akkuma kunoo itti ayyaana kana yaamtanitti bara kana gumaacha dandeessan godhaa. Warri kabiraa Oromoon aadaa tokkoof amala tokko qaba. Yoo tokko ka'ee jabaate waliin jabaata, yoo tokko ka'ee laafee waleega taa'eetu wal caqasaa jechuudha. Kanaaf isin fakkii guddaa ta'uu dandeessu. Jabaadhaa, waboo jabeessaa. Abdiin keenya waboodha. Ala jiraannu keessa jiraannu uummata keenya bilisoomsuudhaan wareega duraan baafamaa ture caalaa baasuun nu gaafata. Sanas baasuu qabna. Kanaaf egaa jabaadhaan isiniin jedha. Karaa biraatiin dhaabni kun homaa tokko akka hin sossoone akka argitee booda deebi'aa jirutti qabsoon Oromoo homaa tokko akka hin hiiknetti warri fudhatan jiru. Sana dubbiin akkas miti. Suuta tarii deemneerra ta'a. Garuu takka guyyaa tokkoyyuu qabsoon bilisummaa Oromoo booda hin deebine suuta yoo deemes. Yeroo ammaa immoo akkani abdadhuuf akkan arguutti akkuma jaallanni waliin jiru hundinuu quba qabnuuf amma sosso'iinsa mul'ataa jirutti barri ittaanu kun bara injifannoo, bara milkii ta'a. Bara bilisummaa illee yoo ta'uu baate bara qabsoon itti finiintu, bara abdiin hunda keenyatti buluu fi bilisummaan dhiyaatu akka ta'uu shakkiin qabu. Yeroo ammaatti bubu'uun hafee namni kan dabre irraa baratee tokkummaan barbaachisaa ta'uu hubatuudhaan waan hundumaa dhiisee wal jalatti gurmaa'ee wal dhagaa wal jala deemaa kan darbe sanarraa baruudhaan tokkummaa keenya cimsannee harka wal qabannee wal dhagaa sossa'uutti jirra. Kanaaf illee fakkiima kanarraa ka'uudhaan uummata keenyas murnoota adda addaa kan hafan hundaa'u walaammannee sossa'uudhaaf waan barbaachisu hunda godhaa jirra.
kanaaf haalli jiru abdachiisaa waan ta'eef barri ittaanu yoo xiqqaate bara qabsoon itti finiintuu fi abdiin nutti buluu fi bilisummaadhaan karaa ciramu ta'uudhaaf jiraata. Kanaaf jaallan koo kabraanis ergaa isinii dabarsuu waan jiraataniif tarii immoo carraan argame isinis gaaffiif deebiidhaanis waa ibsatu waan barbaadaniif isin keessaayyuu immoo akkuma jaalasliifaa dhaggeeffanne warra haftan kana tokko isin dhageenye sagalee gammanne kanatti sagalee keessan dhageenye isinirraas yaada argatuudhaaf fedhiidhaaf gammachuu waan qabnu yeroon egaa sagalee wal dhaga'uu qoftiin egaa akkuma salee jedhe dubbatu miti namuu waluma beeka waan jiru waan hojjetamuu qabu sinuma beenna waan ta'eef dubbii dheeressuu miti dubbii hanguma jirtuu fi hanguma hubatamtu beekamtu sana hojiitti hiikuudhaaf hajabaannu ani har'a carraa argadhee nagaa isin fuudhuuf hangana isinitti dubbatuu danda'uudhaaf gammachuu hanga hin qabnetu natti dhaga'ama. Akka waan gaafa dirree sanatti wal geenye hiriirree walitti haasofnu yookaan immoo waliin dadhabaa waliin hifaajaa waliin falmaa jirru sanatti natti dhaga'ame har'a. Kanaaf baay'een gammadaa naa jiraadhaa fayyaa ta'a galatoomaan jedhaa. Egaa kana caalaayyuu immoo yeroo gammachuu yeroo abdiin namatti bulu yeroo waan gaariin tokko dhalatu dubbiinuu nama harkaa baddi. Kanaaf egaa isinitti hin dheeressu akka of hin qusanne akka argitee ciisaa hin jirre akka immoo argitee laaqamiinsaa fi diigamiinsaa boodessummaa adda addaa ofitti dhiibnee dhaaba keenya laaffisuudhaaf hin jiraannee fi waan qabsoo kanaaf milkaa'ina qabsoo kanaaf barbaachisu hundumaa gochuudhaaf hoogganni dhaaba keenyaa yeroo ammaatti of qusannoo malee kan hojjettu ta'uudhaa fi tinnisi miseensota keenya isinii immoo akka nu barbaachisu cimsee si yaadachiisaa tangaa gammachuu kiyya ibsee galatoomaa isiniin jedhaa. Fayyaa ta'a injifannoo uummata Oromoof jabaadhaa dagaagaa jiraadhaa fayyaa ta'a.